Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii gurmee ICT ashama akkam jirtu akkasumas kanneen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan akka mallattoo sabiskiraabii tuquun beelii isaa irra tuqaatii barnoota koompitaraa fi kan yuutuubii isiniif darbu hordofuun maamila nuuf ta'aa isiniin jenna. Kallattiin gara sagantaa keenya guyyaa har'aattiin isin dabarsaa nu waliin turtii gaarii. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin akkaataa itti yeroo bilbila bituu barbaadan wantoota ilaaltanii bituu dandeessan tokko tokkoon isinitti agarsiisna. Hordoftoota keenya bilbila yeroo bituuf jettan maal isaa ilaaluu qabdu kan jedhu isinitti agarsiifna. Gosoota gurguddoo 5 ilaaluu qabdu. Innis jalqaba irratti akkuma beekamu bilbila yeroo bituuf jettan namoonni baay'een bilbila bituudhaaf baay'ee waan ilaalanii waan ittiin adda baasan ni rakkatu. Baay'een isaanii kanaaf maal ilaaluu qabdu, eessa seentanii ilaaluu qabdu isa jedhu isinitti agarsiifna. Wantoota gurguddoo armaan gadii 5 kana tartiibaan tokko tokkoon isinitti agarsiisuudha qabnaa jechuudha. Bilbila akkuma beekamu jalqaba yeroo bituu barbaadnu gosa yookiin immoo biraandii isaadha adda baasnee yookiin immoo oomishni isaadha oomisha eessaati kan jedhu jalqaba irratti adda baafachuu qabna. Isa erga adda baafnee gosa biraandii sanaan immoo oomisha sanaan irraa oomishame yookiin immoo indaastirii irraa oomishame irraa yookiin biyya eessaatti oomishame irraa erga adda baafanne kallattumaan eessarraa immoo adda baafachuudha qabna isa jedhu ni ilaalla. Fakkeenyaaf gosti bilbilootaa yeroo oomishaman biraandiin isaanii gosa baay'eetu jiru. Inni jalqabaadha tokko Samsungidha jechuudha. Samsungidha. Inni itti aanu immoo Infinixidha. Ammas akkasuma itti aansuudhaan Teeknoo jedhamanii gosoota biraandii hedduutu jiru jechuudha. Teeknoo itti aansuudhaan Itel kan jiran akkasuma immoo biraandii gosawwan indaastirii oomishaman kumaatamaan lakkaa'amantu jiru. Jarroowwan kun hundi isaaniiyyuu dandeettii fi gosa isaanii yookiin immoo wantoota babbareedoo ta'an kan mataa isaanii danda'e qabu biraandiin kun hundi jechuudha. Jara kana adda baafachuudha qabnaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo lammaffaa irratti kan ilaaluu qabnu maa inni isa jedhu ni ilaalla. Fakkeenyaaf Infinixiin bitadha yoon jedhe Infinixii irratti aansee Infinixii kana immoo maal isaadha adda baafachuun qaba yookiin immoo cheeggochuun qaba isa jedhu isinitti agarsiisa. Jalqaba seetingii keessa seenuu qabnaa jechuudha. Seetingii keessa gosa biraandii Infinixiin bitadha yoo ta'e gosa isaan irratti xiyyeeffadhee waan ilaaluu qabu addan isiniif baasa. Seetingii erga bannee booddee bakka kanarratti argaa jirtu yoo ta'e bakka kanarratti My phone kan jedhu ni jira. My phone isa jedhu kana keessa seeneetan wantoota gurguddoowwan ilaaluu qabnu jira achi keessatti. As keessa seenu yeroo tokko gadi tuqannaa. As irratti erga tuqannee booda jalqaba kan ilaaluu qabnu kaameraadha. Fedhiin namaadhaa baay'ee yeroo ammaa gosoota hedduu irratti xiyyeeffatee jira jechuudha. Gosoota kanarraa bakka kanarratti gama mirgaarraan dual kaameraa kan jedhu ni jira. Isa kan nuti ilaaluu qabnu jechuudha. Kaameraan bilbila keenyaadha. Qulqullinni isaa meegaa piiksilii meeqa? Meegaa piiksilii kan nuti jennu qulqullina kaameraa isaati jechuudha. Qulqullina kaameraa isaa asirraa bakka kanarraa ilaaluudha qabnaa jechuudha. Inni kun amma fakkeenyaaf argaa jirtu yoo ta'e gama mirgaarraan riir kaameraa jedheetiyyuu 13 M jedhee jira. 13 jechuun 13 meegaa piiksilii jechuudha. Faroontiin isaa immoo garrii alaa jechuudha. Garrii keessoodhaa immoo faroont jedhee jira. F itti aansee meegaa piiksilii 8 kan jedhu jira jechuudha. Yeroo ammaa kan kaameraan haga meegaa piiksilii 50 ga'ee jira waan ta'eef bilbila isa kana dual kaameraan isaadha qulqulluu akka ta'e isa kana adda baafachuudha qabdu jechuudha. Faroontii isaatii fi riirii isaa. Riir jechuun gara bakkeetti. Fakkeenyaaf kan bilbila kanaa asirraa ilaalaa jirru meegaa piiksilii 13 jechuudha kaameraan isaadha. Inni itti aansu immoo meegaa piiksilii 8 jechuudha. Meegaa piiksilii 8. Meegaa piiksilii 8 kana irratti asirraa kana lamaan adda baasuudha qabna. Inni kun gosa kaameraa isaati. Itti aansuudhaan meemoriidha. Meemorii bilbilaa yeroo adda baasuu barbaannu asirraati kan laallu jechuudha. Jarri kun lamaan bakka kanarratti argaa jirtu yoo ta'e GB isaatii fi akkasuma immoo raamii isaatiif. Raamiin baay'ee murteessaadha. Yeroo hojii ittiin hojjennu keessatti ariitii yookiin immoo si'aayina bilbila keenyaadha kan baay'ee si'eessu raamiidha jechuudha. Raamiinii fi storage meemoriin isaadha baay'ee murteessaadha jechuudha. Jarri kun lamaan illee
Wantoota baay'ee murteessoo waan ta'aniif jara kana lamaan adda baasuu qabna jechuudha. Raamiin isaa fakkeenyaaf GB 4 jechuudha. Bilbiloota bittan keessatti yeroo ammaa kana faayidaa fakkaataa fedhii keessan irratti hundaa'ee GB 4 fi isaa ol ta'uudha qaba jechuudha. Yeroo ammaa aga 10+6 tti ga'eera jechuudha. Kanaaf bilbilli isin ilaaltan raamiin isaa baay'ee murteessaa ta'uu qaba. Bilbilli yookiin immoo istooreejii miimoorii isaadha GB 64 128 haga 256 ga'eera jechuudha. Kanaaf sunillee akkaataa fedhii keessan irratti hundaa'ee ilaalamuu danda'uudha qaba jechuudha. Asirraa ammoo bilbilli istooreejii miimoorii isaadha GB 64 argaa jirtu asirraa. Isa kana adda baafachuu qabna jechuudha. Inni kun isa baay'ee murteessaadha. Inni arfaffaan baatirii isaati. Kunoo kan mallattoo baatirii qabu kun ni jira asirra. Isa kana irratti asirraa meetira ampiirii 6,000 jedha. Ampiirii 6,000 isa kanarraa 5,000 kan jedhu ni jira. 6,500 kan jedhu ni jira. Akkaataa turtii baatirii isaa irratti baay'ee murteessaadha. Asirraatti kan ilaaluu qabdanu jechuudha. Asirratti ilaaluudha qabdu. Inni kun kana fakkaata baatiriin isaadha. Turtii isaatii wajjin wal qabsiisee jechuudha. Moodela isa kamii isa jedhu. Moodela isa kamii? Moodela kan jedhu kun bakka kanarratti ni argama. Asirratti ilaaltu jechuudha. Gosa moodela isaadha. Infinix asirratti kan laallattan moodela isaa kana bifa kanaan adda baafachuudha qabdu. Kanaaf haala kanaan adda baafachuudha qabdu. Dabalataan iskiriin riizooluushinii isaatiin iskiriin riizooluushinii kan jedhu kun asirra ni jira. 720 times 1640 times riizooluushinii isaa bal'ina iskiriinii isaati jechuudha. Bal'ina iskiriinii isaadha. Hagam akka bal'atu asirratti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan ilaaluu dandeessu. Inni xumuraa immoo gatii isaati jechuudha. Gatiin isaadha. Gabaa irraa yeroo ammaa kana meeqaan gurguramaa irra jiru immoo haala gabaadhaa adda baafachuu qabdu dursitanii jechuudha. Bilbilli GB 4 raamiin isaadha. Akkasuma immoo raamiin isaa GB 4 fi meemoriin isaadha GB 64 yoo ta'e gabaa irratti meeqaan gurguramaa jiru bakkaawwan adda addaa 2-3 irraa bilbiltanii gaafachuu qabdu. Kanaan ala bilbila gatii birrii 13,000 bitamu 15,000 bitanii nyaachuu danda'a waan ta'eef isa kanallee gabaa isaarraa qorattanii adda baafachuudha qabdu jechuudha. Wantoota gurguddoowwan kana shananiin ilaaltanii bilbila keessan bitachuu dandeessu jechuudha. Bilbila yeroo isaatii wajjin yookiin immoo akkaataa fedhii keessanii wajjin wal qabatee deemu. Walumaa galatti sagantaan keenya irraa kana fakkaata. Sagantaa itti aanutti aga walitti deebinutti nagaa ta'a.